nama lamaatu ture. Isaan lamaan hiriyaadha. Hiriyummaa tana keessa osoo jiyyaan tokko nama qabeenya qabu tokko immoo nama hojjetatu. Nama hojjetatu abbaa qabeenyaa niin taa'aa jee nama abdatu. Abbaa qabeenyaa niin taa'aa bakka guddoo niin gaa bakka hunda waa hunda ittiin dhaqqabaa jee nama abdatu. Kaan immoo nama qabeenyaas qabu isaan lachuu nama hojjetu. Asuma kana wajjin jiran osoo wajjin jiraniiti kaan ka qabeenya irra qabu kun gurbaa hamilee isaaf jabeessu. Hujiratti yeroo hedduu shaakalama bakka guddoon gaa jee nama hamilee isaaf jabeessee if kana waan guddatti bakka kabajaa namummaa sanii fi kannee if jabeessu kana osoo wajjin jiran adeemsa keessa bakka kana bakka ittuma inni qabate tana yaaduma inni yaade kana anaatu itti dhaqqabuu qabaa, anaa gahuu qabaa, hojii isaatis anaatu hojjechuu qabaa, waan inni jeetana hunda anaa godhuu qabaa waan jedhu yaade ka qabeenya isarra qabu kun. Osuma waliin deeman haalaan jaalata ture saahibtichi isaa kun. Amma kun haasidummaa itti eegale. Osuma wajjin jiranii adeemsuma kana keessatti hamtuu itti dalaguuf yaade. Yeroo hamtuu itti dalaguu yaade kanatti qabeenya isaa ka qabu kanarraa qabeenya meeqa aarsaa godhee qabeenyi kun yoo kadhuuf taates hojii isaatii fi abjuu isaa sana inni ni du'a hojii isaatii fi abjuu isaa anaa dhugoomsaa bakka ittiin yaade sana anaa itti dhaqqabaa jee nama yaadu ture. Bakka tanarraa qabeenya isaa aarsaa godhee hiriyyaa isaa kana waa hedduu irra baasee ajjeese. Yeroo hiriyyaa isaa kana ajjeesutti yeroo hanga ji'a 5 akkanatti fudhate. Ji'a 5 fi hangana itti fudhate kana keessatti qabeenya guddaa aarsaa godhee hojii isaati duraan irra jirurraa shaakalame. Bakka tanatti hojii namtichaa inni ajjeesee saahiba isaa kan inni ajjeesee kana namoonni biraa eegalan. Namni biraa hojii tana hojjetachuu eegale. Inni bakka itti silaa isaa ajjeesee kaayyoon tiigal manaa geessa jeetti qarshii isaa harkaa qabu san fixate. Qarshii isaa harkaa qabus fixate hiriyyaa isaa keessa jaalatus dhabee hiriyyaa isaa silaa waliif gaachana ta'anii rakkoo meeqa keessa waliin dabranii bakka guddoo jeessan waliin geenyaa ichaanii abdachiisaa ture sanis dhabee qabeenya isaatis dhabee dogoggora guddaa meeqa keessa ga'ee booddee isaatitti namtichi san rakkoo hamtuuf saaxilamee harka namaa mudate. Seenaa kana namni naannaa hojii ginnaa jirtan waa hedduu irraa bartan jeetiin abdadha. Sheer godha.